Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii keenya akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jecha akkuma beekamu bara kana qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaadhaan qabxii gaariin akka galmaa'e beekamaadha. Isaan kana keessatti manneen barnootaa qabxii gaarii galmeessanii akka Oromiyaatti mana barumsaa Ifa Boruu Dodolaa fi mana barumsaa Ifa Boruu Amboodha. As keessatti gosa barnoota saayinsii uumamaa barataa Khalid Bashir kan jedhamu mana barumsaa Ifa Boruu Dodolaarraa qabxii 9 qofa dhabuudhaan qabxii 591 galmeessee jiru jechuudha. Haaluma kanaan barataan kun qabxii herrega 100, fiiziksii 100, baayoloojii 99, keemistirii 98, atiitudii 98 fi gosa barnoota afaan Ingilizii 96 galmeessuudhaan 591 fidee jiraachuudha. Haa ta'u malee barataan kun mudannoo inni qabu keessa akka biyyaatti qabxii gaarii galmeessus yookaan immoo biyyi naaf gammadus ani gammachuun koo gartokkeedha yookaan immoo miira guutuudhaan gammachuu keessan jiru jechuudhaan dubbatee jira. Innis akkuma beekamu ji'a tokko dura abbaan isaa balaa konkolaataadhaan miidhamee turuunsaa ni yaadatama jechuudha. As keessatti barataan kun miidhama abbaa isaa irra geenii abbaan isaa gammaatti illee hin bayyaannatiin kan jiruu fi abbaan isaa gammachuu uummanni argaa jiru kana mucaa isaa biratti argamee wajjin gammaduu dhabuusaa fi miira gaddaa keessa jiraachuudha. Kanaaf barataan kun miira gaddaa fi miira gammachuudhaan walumakee jira jechuudha. Haaluma kanaan mana barumsaa Ifa Boruu Amboo irraati barataa Caalaa Garramaa kan jedhamu damee saayinsii hawaasaa irraa qabxii olaanaa fiduudhaan akka biyyaatti qabxii 562 galmeessee jira. Gosa barnoota ikoonomiksii 97 fiduudhaan ji'oogiraafii 97 akkasumas herrega 93 fiduudhaan afaan Ingilizii 92 gosa barnoota seenaa 92 fiduun akkasumas atiitudii 91 fiduudhaan walumaa gala qabxii 562 galmeessuudhaan gosa barnoota hundarratti qabxii gaarii galmeessuudhaan damee saayinsii hawaasaa irratti akka biyyaatti tokkoffaa ta'uudhaan seenaa boonsaa hojjetee jira. Manneen barnootaa Ifa Boruu jedhamanii banamanis barattoota irratti jijjiirama guddaa fidaa kan jiran ta'uusaas asirraa kan hubatamudha jechuudha.